biyyi takka baharan qabdu jechuun akka nama mana jaarrate mana keessa gartee shintibeetii fi shaaworii hin qabneeti. Nama gartee shaaworii fi shintibeetii gartee ala bahuuti jechuudha gaafatti. Ashamarka foone uummata keenya qalee arraan tana waa'ee ajandaa baharati wal qabatee fiigaa jiru kana kan gartee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii mootummaa Somaliland wajjin walii galtee godhe kana wal qabatee waan gartee isin yaadachiisu jira hanga dhumatti nuyi turadha. Viidiyoo kana gartee laayik sheer godhaatii namoonni biraan gaadha. Namoonni gartee chaanala keenya sabiskiraayib gootanii maatiin ta'een sabiskiraayib godhaa maatii taadha hanga dhumatti nuyi tura. Innis maali jalqaba irratti waliin kaasu wal magaalaa jechuudha akka biyyatti fudhanne biyya jechuun gartee lafee fi lafeedha jechuudha. Biyya tana malee gartee biyya biraan qabnu keessattuu gartee namni keenya gartee irra baay'een isaa jechuudha parsantii dhibbarraa sagaltamni yookaan immoo sagaltamii shan biyya tana gartee maqaadhaaf himate malee hangam takka gartee jaalataa yoo gartee eessiteen Itoophiyaa dhajaa yookaan immoo gartee eessita dhalatee hojjen Oromiyaa dhajaa kan sanarraa fi hangam takka gartee wayin irraa qabajee yookaan immoo haajaan keessaa qabajee hin dhibbatu waama gartee rakkina si dhaasoo malee kun akkuma jirutti garuu biyya jechuun duudaa fi lafeedha namni biyya fiitiin boona kan maaliif hin jee pirezidaantiin gartee mootummaa Somaaleedha Somaalee Mogadishoo jechuudha akkuma gartan kanatti kaleessa viidiyoo tokko haasa'e nama miiliyoona tokkoo fi 1700 daawwate jechuudha viidiyoo kana Somaaleen guutuu jechuudha waliigalteetu waa'ee kanarraa ajandaa godhattee lolaa jirti waan bira jirti jechuudha. Nuti garuu hajanne muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed karaa nagaatiin waan takka gartee kannitee fudhachuu irratti waliigaltee godhanii waan kana gartee mallatteessan jechuudha. Somaliland eegartee Somaalee guddoorraa eegartee buqaate bara 1990 ammaan tana gara waggaa 30 fi 3 jechuudha. Filmaata gartee mataasii gaggeeffatti paaspoortii mataasii qabdi maallaqa mataasii qabdi alaabaa gartee baandiraa mataasii qabdi jechuudha. Arraan tana garuu yeroo dabre gaafa gartee filmaata gootu Awurooppaarraa keessummoonni gartee Awurooppaan dhufanii filmaata gartee Somaliland irratti hirmaatanii filmaata san daawwatanii deemanii jechuudha. Mootummaan gartee Mogadishoodha. Mootummaan gartee Dr. Abiy Ahmed seera malee gartee biyyattii seenee jechuudhaan duratti gaafa gartee biyyi takka gartee filmaata gaafa gartee isin filmaata geessitu Awurooppaan gartee dhuftee gaafa akka gartee ajaa'ibitti keessummaa gartee dhuftee filmaata sana san daawwattu maaliif gartee hin dubbatin yeroo san gartee maallaqa gartee mataa isaanii uummatanii gartee paaspoortii mataa isaanii uummatanii gartee Awurooppaa keessa saniin sosoone jechuudha. Saniin gartee tiraavel godhatanii deeman kanama hin dubbatin yeroo gartee ammaan tana muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed mootummaa Somaliland wajjin gartee mallatteessu ajandaa guddootti fudhatanii akka gartee daangaa cabsee seenee lafa teenya biyya teenya bishaan keenya jaanii gartee yeroo gartee ammaan tana akkatti gamaa gamanaa gartee akkatti hoojan kanatti maaliif duraan hin dubbatin Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Abiy Ahmed isiniifin kannaa kanaan isinii godha kana nu godha irratti malee bilaashinaa kannaadha hin jenneen jechuudha. Waliif kaneenaa walirraa fudhannaa liizii jechuudha kiraadha jechuudha waggaa 50maaf waggaa 50 takkaaf 50maaf kana nu godha kana isinii goona irratti waliigalan jechuudha. Garuu ammaan tana akka waan gartee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed lola gartee yaameet yookaan biyya isaanii gartee warratti gamaa gamana xiqqaa guddaan dullatii fi dullachi xiqqaa fi guddaan sheekaa fi maraattuun fayyaa fi maaliin hundi isaanii wacha jiran sooshaal miidiyaa irraa ija jiran jechuudha. Nuti kajanne muummichi ministeera kajee nuti kana isiniif kanina kana isinirraa fudhannaadha. Maaliif nama dila kana qabna biyyi takka gartee yoo bahara hin qabaanne nama gartee mana jaaree hulaatti hin godhatin jechuudha gaafatti yookaan immoo nama gartee mana jaarratee bakka itti fincaanu hin qabne jechuudha. Fincaan gartee deemee daandii gubbaatti gabbee fincaanu jechuudha biyyi takka yoo bahara hin qabaanne akkasuma jechuudha garaagarummaa qabu. Mana jaartee shintibeetii keessa hin qabdu shaaworii keessa hin qabdu ala gabbaatee fayyadamtaa jechuudha. Biyyi takka ta'aa bahara hin qabne akkasi akkaan gartee godhatti. Saniif uummanni keenya biyya jaalachuu qaba. Keessattuu gartee uummanni Oromoodha biyya tanaa malee tabara hin qabne. Namichi kun gartee aangorraa bu'e taanaan dhugaan isin wallaa jala mure. Mootummaa kanarraa sumuuni takka akkana harkadha. Laffeetiin danfa kijaan gartee beelee caccabee jiraadha. Hangan takka arga namoonni tokko tokko keessaan dhufe ati gartee mootummaa waasii kana maaliin jiraattan an jaamu. Danfa kijaanii gartee ganama suubeetiin fiigee kiraa manaa kana kuma kudhameen kafala. Danfeetiin akka jiraadha jechuudha. Mootummaa waan kafaluun qaban. Garuu Dr. Abiy Ahmed mootummaan kun kufnaan namni gartee akka Oromootti daaraa ta'u hin jiru. Bahara gama bahara alaan diina qabu diinni sidaa guddoo hedduudha. Kaisaan diinni sidaa hedduudha. Kanaaf namichi kun kufnaan zeero ilaa yoo malqeeyama tana booda wanna ati niin jiraadhattee jiraattu hin jiru. Kanaaf yeroo qabnu namicha kana gaachuun dhaabbachuu Dr. Abiy Ahmed wajjin dhaabbanne siyaasaan akka jiru ta'e silaafoonni goonu hin jiru caallesinatuma gartee afaan keenya hamaa qabaanne hamaa keenya gartee qabachuudha. Yoo gaarii ta'es yoo dandeenya gaarii dubbachuu yoo daleen immoo woo gartee dalagaa yoo gartee kaniin dalagaa ta'e gaarii dalagu. Tan sanachi immoo ati maaleedha ati maaloodha jennee gartee warra duulu haa keessaa baanu yeroon tun gartee yeroo akkasitti miidhuu wal magaalatti biyya tana tabaran qabnu biyya kana immoo jaalachuu qabna dirqama jechuudha. Yeroo ammaan tana muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed biyya tana gartee tan waggaa 3 ol rakkinaa fi cinqiidhaa fi mashakkaa fi waliin laaqamtee akka shuurootti waliin laaqamtee ba'aan dillitu rakkinni dilli kun hundi namicha kana irratti gajjiga jechuudha. Angaruu namichuma kana rabbi haa dandeessu namichuma kana rabbiin gartee haa dandeessu malee waan birata kan jiran ba'aa gartee cinqii fi balaa gartee waggaa 3 fi wayitu namicha kana gajjiga jira. Garuu rabbiin dandeessitu gartee dhiibuu jira jechuudha. Rabbi haa dandeessu hin jiran tabiraa waan hin jiru namicha kanatti aanee wanni harka
harka waa guddoon gartee harka jirtu Jawaar Dr. Abiy ta'anii gartee namni gartee komatamu yoo biyyi tun gartee toltellee kan gartee faarafamu kan Dr. Abiy gartee aanee jechuudha. namni gartee faarafamu yoo jiraate Jawaar biyya tana malee tabaraan qabnu ummanni keenya gartee kan gaaraatis kan achi gartee lolus nagaa buusa ayyoo fi manguddoo miskin kun gartee yeroo hunda gartee ba'uurra boo'icharraa gartee hambisa manguddoo tana gartee haadholee teenya tana boo'icharraa hambisa waliigala rabbi gartee tokko sinaa godhu tokko nu haa godhu fuuldura deema ammaan tana waa'ee gartee bishaan abbaayiti wal qabate jechuudha ni gartan rakkina meeqaan gartee ammaan tana cinqii meeqaan gartee waa'ee wanni biyya lafeedha bar salphaadha miti osuma gartee gurgurate janii osuma gartee maal godhe je usuma jani kuno xumuraa jiraachuu Ijipti halkanii guyyaa rafan jirtu biyya keessaas gartee karaa dandameen gartee maallaqallee gootee waan feetallee gootee dadhabde jirti ammaan tan ammoo karaa gartee Somaaliyaa guddoodhaan waan feeteen gartee sin gargaara waraanaanis waan hundaanuu gartee sin gargaara kana keessa gartee gammadee jechuudha arraan tana beessa baastee mootummaa gartee Maqdishoodhaa dhibbaan dhibbatti ni deeggarraa waan isin feetu waraanaanis ta'e humna fedhe hundaanuu ni deeggarraa jettee jirti jechuudha kuni maali diina hedduu qabaachuu keenya jechuudha walisaa jechuudha kabiraati liigiin arabaa jechuudha arraan tana sabsaba shokkaay sabsaba teessee liiga arabaa hogganu Ijipti arraan tana shokkaay sabsaba teessee ta'e waliigaltee gartee mootummaan gartee Abiy Ahmadii fi Somaalilaand wajjin godhe dhibbaan dhibbatti ni mormina jenneti dura taanii maaliif digartee firan qabnu diini malee suuta yennee obsaan harka lafa jalaatiin hundarra aanne inshallah rabbi wajjin biyyee salaama goonaa jechuudha kanaaf ani gabaabatti jechuudha ummanni keenya biyya haa jaalatu warri gartee gaaraa jirus nagayaan gartee aayyoo boochuu fi daa'imman booqana gartee kanaacha mootummaa wajjin gartee waliigaltee uumanii tokko haa taanii waa hundarratti illee gartee yoo waliigaluu baatan waan hanga tokko irratti waliigaltanii wajjin deemuun gaariidha jechuudha ana kayyatti siyaasa illee beeku garuu rabbiin gartee biyya tana karaa nagatti haa ceessu ani gaafa gartee lola gartee mootummaa fi Tigraay lola gartee walitti godhansanii hangan takkallee hin rakkanne hangan takkallee hin dhiphanne garuu ammaan tana baay'eedha yaaddee jira biyya tanaaf hedduudha yaaddee jira maaliif yaaddoo tana jettanii waa hedduu na mul'ata kanaaf ni yaachisaa jechuudha wanni biyyaa gartee hedduu na yaachisa ummanni gartee Somaaliidhaa xiqqaa fi guddaan shamarranii fi daa'imni manguddoo fi hundi waliigalanii katti ijanii nuti immoo hangan takka waa biyyaa nuti hin dhagamu hangan takka waan numa biyyaa nuti hin dhagamu biyya jaalachuu qabna mootummaa kana malee illee gartee kabiraa never rabbiin biyya teenya gartee nagaa godhu rabbiin gartee waan barbaannu nuuf haa kennu waan barbaannu waan nagaa hunda rabbi nuuf haa kennu biyyi takka baharan qabdu jechuun akka nama mana jaarratee mana keessaa gartee shintibeetii fi shaaworii hin qabneeti nama gartee shaaworii fi shintibeetii gartee ala bahuuti jechuudha gaafatti kana akkasii galata mulfaadhaadha. Guys. This is Ethiopia Skylight concert ira jira. Concerti amazing. Kana fakkaata jechuudha. Abeet. Wow, amazing. Wow.